jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata eebla bultii 6 bara 2021 ya eegale. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa kan nagaa sanfuudha naqiiqee dhugaa isaati. Jalqaba irratti ijoollee muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aa isanitti mun gara qaama isaatti waliin nu tarkaanfannaa nu faana tura. Hidhaanni gidirfamni butanii dhabamsiisuun barattoota Oromoo irratti barootaaf gaggeeffamaa ture yeroo ammaatti ammoo dooktorootaaf barsiiftota Oromoo kolleejiilee fi yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa garaagaraa keessatti barsiisaa jiran irratti gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan guyyoota 4 darban keessa godina Jimmaatti barsiiftota yuunivarsiitii Jimmaadhaa barsiisan hidhaa jiru. Itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaadhaa akka turan Dr. Adulaa Dabalatee barsiiftonni yuunivarsiitii Jimmaa lakkoofsaan 6 ta'an hidhamuu dhageenya sanas qoratuuf gamasitti bilbiluun odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannee fi haala waliigalaa Oromoonni godinaa Jimmaa keessa jiran kan qoranne dabalatee ajjeechaa suukanneessaa dilbata dheengaddaa godina Matakkal keessatti dargaggoo Oromoo barataa kutaa 10ffaa akka ta'e Jammaraa Faqaaduu irratti hidhattoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa takkaa'uu raayyaa ittisa biyyaa jedhamanii waamamaniin raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannee fi dhimma kanaan wal qabatees mormii hawaasni Oromoodhaa godina Matakkal Honadbaat magaalaa Gaalessaadhaa guyyoota lamaan kana itti jiranii fi hidhaaf gidirfama hawaasa Oromoo sagalee isaa dhageessisuuf gadi ba'e irratti qaama mootummaa nafxanyaan raawwataa jiru dabalatee lolaa fi duula duguuginsa sanyii uummata mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman raayyaa ittisa biyyaa poolisoota poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman uummata mootummaa Eertiraa irraa ergisa dhufanii duguugaa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiran akkasumas milishoota naannoo Amaaraa fi poolisoota humna addaa takkaa oliyyuu aayilii naannoo Amaaraadhaan duguugaa sanyii kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti torbanoota lamaaniif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture ammas qophiitti jiramu yeroo ammaatti ammoo bifa adda ta'een konyaalee lixa Oromiyaa kanneen akka godina Shawaa lixaa, godina Wallaggaa ba'aa, godina Orroo Guduruu Wallaggaa, konyaa Qellam Wallaggaa fi godina Wallagga lixaatti warri kun gadi fe'amaa jiraatu waraana bilisummaa Oromoo adamsuudhaaf humnaan bobba'aa jiraatu hawaasa Oromoo nagaas goolaa saamaa hidhaaf gidirsaa jiraatu irratti hawaasni Oromoodhaa maal jedha sochiin warra kanaa garamiis qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Dursa hidhaa barsiiftota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa lakkoofsaan 6 ta'an irratti tibba kana raawwate qoratuuf gara sanatti bilbiluudhaan waan odeeffanne isin dhageessisuun saganticha saaqanna itti dhiyaadha. Dhiyeenya kana kan dhaga'amu godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo goon tarkaanfii fudhataa jira. Onoonni muraasillee waraana bilisummaa Oromoo goon dhuunfatamuudha kan dhaga'amu. Ammoo yuunivarsiitii Jimmaa keessa waraanni guddaan qubsiifamee akka jiru hayyoonni Oromoo fi abbootiin qabeenyaa Oromoo magaalaa Jimmaaf naannoo sanii hedduun hidhamaa akka jiranidha. Meeshaa kanarratti waan quba qabdan hawaasa Oromoof ibsaa. Akkuma beekamu yuunivarsiitii Jimmaa keessa waraanni dursi tureera. Amma garuu keessumaaf ergaa waggaa kanaatii as mooraawwan yuunivarsiitii Jimmaa jiran hunda balbala barreessee humni poolisii ishee irraa ni jira. Achi keessatti gaa humnoota baay'eedha kan jiranii bakka sakkateensaa mooraa keessa jijjiiru akka ajaa'ibaatti. Gidduu kana immoo barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa baay'een isaanii yoon dogoggoruu baase lakkoofsan namoo barsiisonni 6 fi isaa ol ta'an hidhamuu quba qabaa kennuu odeeffateera. Dr. Abdullah yookaan Dr. Abdullah Taanaa yuunivarsiitii pirezidaantii Jimmaa turanii kan turan dabalatee barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa hidhamuu isaanii quba qaba. Akkasumas naannoowwan magaalaa Jimmaa yookaan godinaawwan Jimmaa keessallee xinnoo bishaan tasgabbii rakkisaadha.
magaalaa keessa akkuma beekamu konkolaattonni yookaan immoo jechoonni baajaajii taaksiin dura amma isaa sadiittidha kan komaandii poostiitti eeyyamee ishee ture. Erga gidduu kanaatti garuu yeroo isaan hojjechiif qaban ganama sa'aatii 12 akkasiin gara sa'aatii tokkottidha. Sa'aatii tokko booda inni jedhamu gaaf immoo rakkoo nageenyaafidha jedhamee sa'aatii 12 iyyuu galaa kan jedhamu ni mudata. Walumaa galatti magaalaa Jimmaa naannoowwan keessatti keessumaa aanaawwan godina Jimmaa Limmuu Qosaa, Limmuu Saqaafaa dabalatee namoonni baay'inaan qabamanii hidhamuu jira. Wantoonni kun naannoo kana keessatti mudataa jiru. Egaa kan honootaadha kan gandeen baadiyyaa akkuma jirutti duraanuu hamaa ture kan amma tibba kana ammaati akkuma jiru tuqxanii kan yuunivarsiitii Jimmaa magaalaa Jimmaati. Ammoo barsiiftonni yuunivarsiitii Jimmaadhaaf hayyoonni Oromoo magaalaa Jimmaa keessaa hidhamaa jiran akkasumas abbootiin qabeenyaa hidhamaa jiran kun hidhata siyaasaa kan biraa qaama biraa mootummaan balaaleffatu waliin illee hidhata qabaatanii osoo hin taane Oromummaanuma isaaniin jibbamanii yakkamaniitu hidhamaa jiru jedhu. Isin namoota hidhaman kana akkamittiin beektu akkuma jedhamu jibbiinsuma Oromoo irraa qabaniif hidhaa jiru. Loltoonni yookaan poolisoonni mootummaa kunneen dhabiyyi kun Oromoota magaalaa Jimmaa keessaa hidhan kana. Egaa akkuma dura sitti xinnoo ishee haalli keessumaa gidduu kana jiru immoo haala duraan irraa daran cimaadha. Xiqqoo ishee sochii magaalaa keessa jirus baay'isaniifi haalli sochii magaalaa keessaas ta'e naannoowwan magaalaa Jimmaa yookaan godinoota Jimmaa keessa jiran. Duraan xinnoo ishee gidduu kana daran cimeetudha kan mul'atu. Waa'ee barsoota anillee kan hin qaamaan beeku nan qabaa kan itti dhiyaatu jiru. Akkasumas abbootiin qabeenyaa aanaa kan qaban isaanillee ammasumatti quba qabaachuu baadhus garuu odeeffannoo tokko naga'u. Barsoonni hidhaman garuu erga qabaman kaasanii kisiin irratti baname hin jiru ammaatti. Dhimma siyaasaatiin kan jedhamu akkasuma jettedha malee waan carraa qabatamaatiin balleessaa yookaan immoo dhimma ittiin itti gaafatamuu fi waamamanii mana murtiif hin geeffamne amma marti manuma hidhaawwan garaagaraatidha kan isaan deddeebisaa jiran akkuma duraanii. Hidhata siyaasaas kan qabame keessumaa barsoonni kun baay'ee isaanii akaadaamishanidha. Mooraa keessatti kan keessatti dhimma baruuf barsiisudha. Ammasumatti dhimma siyaasaatiin kan wal qabatu fi garuu maal akka ta'e ammarratti dhimma kanaan wanti jedhamu wanti ifa bahee beekamus hin jiru wanti barame hin jiru. Egaa yeroo garaagaraatti yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamanis haa ta'u kan guutuu baara Itoophiyaa keessatti argaman keessatti barattoota irratti dhiibbaan guddaan gaggeeffamaa tureera. Keessumaa gannoottan 2-3 darban keessa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaadha. Yeroo hawaasni Oromoo gara lixaa fi kibbaa kun duggugamaa ture maatii keenya cinaa jedhanii hiriira ba'uudhaan yeroo mormanitti barattoonni Oromoo hedduun achirraatti ari'amanii warri kaan gara maatiitti illee galanii kan ajjeefamantu jira. Maatii biratti osoo hin gahin kan ajjeefamantu jira. Warri kaan ammoo baqatanii har'a miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'anii warra jirantu jira. Akkam haalli Oromoo yuunivarsiitii Jimmaadha ammoo. Wanti kun dursaa keessumaa yeroo haalli tasgabbii yeroo jalqaba jijjiiramu si jedhamu yookaan immoo gaafara kana asii. Erga jiran akka biyyaatti seera jedhamee irratti mari'atame booda biyyi boora kana dabarsan haalli bitaa kana jiru yeroo jedhamtu ishee jedhamee jalqaba labsamu sanallee irra deebiin rakkoo nageenyaa akka ka'aa ture naannoon duwwaan quba qabudha. Yeroo sana gaa yuunivarsiitiiwwan keessatti barattoonni dhimma tasgabbii dhabuu naannoo lixaaf biyyi kanarratti gaaffii yeroo baay'ee deebiin kaasuudhaan ture yeroo ture waggaa tokkoon dura yookaan immoo waggaa lamaan dura barattootaan gaaffiin akkasii kennan barattoonni gaaffii akkasii gaafatan baay'een isaanii akkuma guututti dirree barnootaa irraa qabanii akka hin baranne ari'amanii turan baay'een isaanii. Isaan kunis akkuma sira jettee walakkaan ijoollee bosonaatti dabalamuudhaan walakkaan immoo jedhamu waan akkasii ture. Yeroo sana gaa wanti barattoota gaaffii akkasii kaasan irratti deemaa ture amma deemaa dhufe gara barsiisotaa irra ga'eera. Egaa wanti kaleessa barattoota irratti haa ture gama barattoota irratti hoosa ifaan ifatti waan mul'isedha kan fakkaatu gabaabumatti wanti kun deemee gara amma akka deemu xiqqoo ishee nama rakkisa ta'uudhaafi walumaa galatti garuu namoota Oromummaa isaaniitiif gaaffii Oromummaa gaafatan eessattiyyuu adamsuun daran cinnetti dhufeera. Waggaa lamaan kana barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa keessatti argaman keessumaa kan naannoo Amaaraa keessatti argamatti barataa turanii yoo dogoggoruu baate kan lakkoofsaan 22 ol ta'an battaluma warra lubbuun isaanii darbee fi hedduun ammoo kamadaan barnootarraas warra ari'amanii achi buuteen illee kadhamametu ture. Amma immoo gochaan sun guutuu Oromiyaa keessatti deebi'eetu humnoonni naannoo Amaaraadhaa hawaasni Oromoo wal irratti guggaasanii geggeessaa jiru matakkalitti geggeessaa jiru. Guyyoottan abbaniif 5 darban kan ammoo humni mootummaa Eertiraa yookaan Shaabiyaa osoo nafini milishoonni naannoo Amaaraa fi liyyuu naannoo Amaaraa osoo nafini gara godinoota lixa Oromiyaa kanneen akka godina Shawaa lixaa, godina Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaatti bobbaafamaa jiru guggaasanii Oromoo irratti deemaa jira. Yeroo kun ta'aa jirutti arrallee waa'ee Impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudha warri dubbatan hin dhibamanii haa ta'uti akka Oromoon maaltu baasa galmi qabdooti
bilisummaa Oromoo eessa dhuguma impaayera Itoophiyaa Oromoo ajjeeftee qabeenya Oromoo saamtee irratti ijaaramtee adallee fi galmaan Oromoo dhangalaasaa jirtu kun dimokiraatawtee Oromoo keessatti nagaan jiraatuu danda'amoo isuma hayyoonni qabsaa'onni Oromoo gootonni kaleessaadha qabatanii gadi ba'an walabummaa Oromiyaaf qabsaa'anii san dhugoomsuutu Oromiyaaf furmaata waaraa argamsiisa. Egaa akkuma waliigalaatti keessumaa gidduu kanatti yeroo ilaalaa jiru haalli isaa xiqqoo ishee guyyaa guyyaatti ajandaa haaraa karaatti maksanii yaada haaraa guddisanii haala isaaniitti uummata dirrisaa jiranidha kan dhufaa jiru. Keessumaa akkuma yaadatamu waggaawwan darban keessatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii garaagaraatti yeroo isaan ajjeefamanii reeffi isaanii dhufaa ture ni jira. Amma immoo irra darbee keessumaa karaa naannoo Walloo sanas waantota ture jira. Keessumaa lola Tigraay wal qabatee humni Eertiraa Itoophiyaa keessa galuunsaa miidiyaa irratti lafarfamaa ture. Erga dhiyeenyaaf garuu waan sun akka jirudha kan mootummaan isa malee. Ergasii garuu ammoo odeessi jiru. Keessumaa waraanni Eertiraa gara lixa Oromiyaa kanatti dhufeera odeessi jedhu argameera. Inni kun akkuma jirutti ammas karaa daangaa Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irratti keessumaa naannoo Walloo irratti uummata irratti jumlaan gidduu kana keessumaa viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamee ifaan irratti yeroo namoonni ambulaansii keessaa fudhamanii dhakaan irra bu'ee qalamanii ifaan ifatti viidiyoon agarsiisu. Wantoonni kun xiqqoo ishee haala nama jechisuufillee wantoota dhufaatudha kan jiru. Walumaa galatti siyaasni gaafa Afrikaa yeroo ammaa irratti jeeqamaadha kan jiru. Kan impaayera Itoophiyaa kana gaafa ilaallu immoo jaraan guyyaa guyyaatti dhuguma state field yookaan immoo statein field ta'eeru yookaan immoo mootummaan caasaan mootummaa sirnawaan lafa qabatee akka hin jirree fi qilleensa irratti akka rarra'ee jiru ni mul'isa yeroo namoonni ba'anii galuu dadhaban kanadha. Maalumaafiyyuu Itoophiyaa dimokiraatawaa Itoophiyaa sana arguu warra jedhan kun uumaa itti fakkaata. Amma irratti osoo Oromiyaa ofiin of bulchite Oromiyaa dachee ishee irratti mootummaa mataa ishee osoo hin qabaatin Itoophiyaa dimokiraatii jalatti Oromiyaa bulche. Yaadni jedhu yaada waggootan darbe keessatti illee yeroo baay'ee irra kakaa dhufee fi garuu oduu qofa ta'ee kanafidha. Uummanni hiree mataa isaa mataan murteeffachuudhaan of bulchee biyya isaa irratti abbaa ta'uudhaan gara fuulduraatti malee akka irraa wal boonsu osoo waan akkasii waan deemsuuf hin fakkaatu. Kan amma dhageessan kun hidhamuu barsiiftota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaadha. Itti aanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaadha akka turan Dooktar Adulaa Dabaltee barsiiftonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa lakkoofsaan 6 ta'anii tibba kana hidhamuu fi haala hawaasni Oromoo akka waliigalaatti keessa jiru qoratuuf gara Jimmaatti bilbilee waan odeeffanne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu ajjeechaa suukanneessaa konyaa Matakkal Hona Dibaat magaalaa Gaalessaa keessatti dilbata darbee dargaggoo Oromoo ala deemaa barataa kutaa kurnaffaa akka ta'e Jammaraa Faqaaduu irratti raayyaa ittisa koloneeffataa impaayera Itoophiyaan raawwate qoratuuf gara godina Matakkal Hona Dibaat magaalaa Gaalessaatti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Ammas turtiin keessan agamaayii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'u. Ammas haalli Oromoonni konyaa Matakkal keessa jiran gaariin itti jedhama. Guyyaadhuma lamaan sadan kana keessa dargaggeessa tokko ajjeessan jedhoona Dibaat keessatti. Hawaasni Oromoo godina Matakkalis guyyaa kaleessaa kana mormiittis immoo ooltanii jedhanii waanuma keessa jirtan Oromoof ibsaa jedheensinii bilbile. Baay'ee haala sodaachisaadhaa fi ijaarsisaa keessa kan jiru maalittu inni dhabna hirribamna kan nu duunu hidhaadhaan harka hudduu duubatti dhaneetu jiranii dhaneetu ta'uu hin baqateemini waa'ee deemini dargaggeessi kun mooraa waraanaa keessatti galinni du'e. Godina Matakkal aanaa kan magaalaa kam keessatti du'e dargaggeessi kun maalis godhaniiti kan isaan ajjeesani? Aanaa Dibaatii keessa magaalaa Gaalessaa kaleessaa guyyaa sanbata xinnaadha. Gabaa dhufeennaan gabaa keessaa ari'aniidhuma fayyaadhuma irratti dhukaasanii qabanii isaan dhaabatee kan barkaki jennaan kan barkakennaan namni kan barkakee dhummoo harka isaa qabatanii uummata keessaa baasanii dhaqatanii iddoo mooraa waraanaa keessa seensanii achi hidhamee utuu taa'uu harka isaa dhadhaanii cabsanii mataa isaa falaqanii ganama sanbata guddaa immoo sa'aatii 11 wayaa isaa irraa baasanii qullaa akkuma waaqa uumsetti heddumanni taa'utti dugda isaa rukutanii siitiidhaan ajjeesan. Kan ajjeesu amma raayyaa ittisa biyyaa jedhan kana moo warra Beneeshaanguli? Raayyaa ittisa biyyaati. Amma jalqabuma akkasin ibsitan badiis kan hin qabne sababuma Oromoo ta'eef qofa jechuu kan inni ajjeefamu. Uummatuma Oromoo bichaadha kan hidhamu, kan reebamu, kan
lu'uus uummata Oromooti malee nam biraallee mataa bu'uun qaban. Amma gaa isuma kanaan dura Oromoo irratti raawwataa turee fi ajjeechaadhuma dargaggoo Oromoo kana irratti ammoo raawwate sababeeffachuun kaleessa kan hawaasni Oromoo godina Matakkal mormiitti oole jedhamu. Mormiitti oole hidhamuun gara malee duuti gara malee nurraa dhaabbatu ilmaan keenya dhumaniiru nurraa dhaabbatu jennaan isaaniin illee reebanii caccabsanii ammaa kana mana hidhaa jiru warri sagalee akkasii dhageessisan hundumti isaanii tuunati. Magaalisaa keessatti kuni. Magaalisaa keessatti. Amma warrumtiyyuu nagaadhaan harka duwwaa hiriira ba'anii ajjeechaan nurraa dhaabbatu yoo jedhamanii amma hidhaa jiru jettu. Mana hidhaa jiru warra ajjeechaan duuti gara malee nurraa dhaabbatu ilmaan keenya gara malee hidhamuun nurraa dhaabbatu jedhanii hiriira kanaa warri ba'an hundumtuu reebamanii mana hidhaa keessa jiru isaanillee nafu hunduu isaanii beekaman. Amma gaagama tokko raayyaa ittisa biyyaatu akkasittiin ijoollee keessan sin jalatti fixaa jira maanguddootaa fi hawwan Oromoo salphisanii hidhaniitu gidirsaa jiru. Gama biraatiin humnoota naannoo Amaaraa milishotaaf liyyuu haayilii Amaaraa jedhan kanatu sinitti bobba'ee dhukaasa silibbanee manaaf qabeenya keessan gubaa jira. Kan baatiilee lamaan darbanii xiqqaannaan guyyaadhuma 3-4 kana keessallee humni Amaaraa kun gara Oromoota Matakkalitti duulaa jira humna jabeeffatee oduu jedhutu jira. Oromoo Walloo irrattis akkasuma sochiin humna Amaaraa kunoo attam laata? Sochiin humna Amaaraa mootummaa jala galanii karaa tokkoon bifa mootummaatiin fakkaatanii karaa tokko immoo horii keenya dhuunfama laga keessaan mana keenyatti sakattaama gadda gaafa sanbata xinnaa kana mana kootti dhufanii nammanii wareersee ijoollee keessa baqataa oolte. Horii keenya mana keenya dhiisnee bosona keessa jiran nama nullee. Amma gaa kana hundumaaf maaltu falaa jettu? Ammoo rakkoodhuma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru rakkoo hawaasa Oromoo keessumaa kaaba Oromiyaa godina Walloo fi Matakkal mudataa jiru kana irratti silaa Oromoon maal godhuu qaba? Maal himattu? Maal dhaammattu Oromootti? Baduu keenya du'uu keenyallee hin dhaga'u uummanni Oromoo mara bakka jirutti waan danda'amuun sagaleedhaanis taanaan mormiidhaanis taanaan waanuma fedheen nu bira akka dhaabbatu kan nu dhaammannu waggaa 27 guutuu isicha du'aa turre saydhamaa turre caalaa irra caalaa amma kana wanti jiruma isaa nu balleessu waan ta'eef baay'ee godhee uummanni Oromoo akka gargaarsa nuuf godhu sagaleedhaanillee mormiidhaanillee ufnaanillee taanaan nu bira akka dhaabbatuuf dhaammanna. Adaraa keessan kan nu siniin jennu nuti ilmaan waggaa tokkooti waan ta'eef nun gatina. Kan amma dhageessan kun ajjeechaa suukanneessaa dilbata darbee godina Matakkal hona dibaate. Magaalaa Gaalesaa keessatti dargaggoo Oromoo ola deemaa barataa kutaa 10ffaa Jammaraa Faqaaduu jedhamu irratti raayyaa ittisa koleeffataa Impaayera Itiyoophiyaan raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee dhimma ajjeechaa barataa Oromoo kana irratti raawwateef haala hawaasni Oromoo godina Matakkal akka walii garaa keessa jiru kan Oromticha godina Matakkal irraa odeeffannee san dhageessifneedha. Maa irratti lolaaf duguuggaa sanyii qindaawaa loltoota Koloneel Abiy poolisoota poolisa humna addaa Oromiyaa jedhaman poolisoota mootummaa nafxanyaa akkasumas humnoota mootummaa Eertiraa fi milishotaa fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin Oromoota konyaalee lixa Oromiyaa keessa jiraatan kanneen akka konyaa Shawaa lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa konyaa Wallagga ba'aa konyaa Qellam Wallaggaaf godina Wallagga lixaa keessa Oromoota jiraatan irratti duguuggaa sanyii raawwatuudhaaf humna bobba'aa jiru akkasumas maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bosona Oromiyaa gubaa jiraatu warra kanaa fi hawaasa Oromoo akka waliigalaatti gidirsaa jiraatu warra kanaa irratti odeessa arganne qulleeffatuu fi gara godina Wallagga ba'aatti bilbilee odeessa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko irraa arganetu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadhaa. Kan amma dhiyeenya kana dhaga'amaa jiru waraanni guddaan gara lixa Oromiyaatti fe'amuudha. Waraana kana keessa warri Eertiraas jiraachuudha. Raayyaan ittisa biyyaa baanan jiraachuudha. Kabiraan poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamtu baha Oromiyaa irraa lixatti fe'amaa jira jedhama. Mee haaluma gara lixa Oromiyaa kana jiru gaggabaabsii nu ibsi. Waan kun gara godina Shawaa lixaatti bifuma wal fakkaataan deemaa akka jiruudha. Sanas aga qubarraa qabdu uummata Oromoof ibsi. Asii Oromiyaa gara lixaatti yaadda kubbaataa yeroo jedhamu dura guddaatu uummata Oromoo lixa Oromiyaa irratti banameedhaa jira. Kana kan egaa uummata Oromoo Oromiyaa irratti banee jiru mootummaa biyyaa sirnaa
addunyaatti hoogganamaa jirudha. Waraanni yeroo ammaa uummata Oromoo jedhamaa jiru kallattii hedduudhaan humna addaa Oromiyaa, waraana Eertiraa, waraana humna addaa naannoo Amaaraa, waraana hedduutu lixa Oromiyaa irratti bobba'anii jira yeroo ammaa. Waraanni kun egaa maqaa sababiinsa waraana Oromoodhaani. Uummata Oromoo irratti akka duguggaa jiru ta'anii raawwachaa jira. Duguggaa dhimma dura wadafaadha. Uummata keenya lixa Oromiyaa irratti wanti kun walitti ta'eera kan raawwachaa jiru warra kan eegale yeroo dheeraa fudhateera gochuun fakkii adeemaa jiru. Kanaaf yeroo ammaa haalli Oromiyaa wanni adeemaa jiru dhiiga dhangala'aa jira. Namoota jechuudha kan ta'aa jiru. Waraanni Eertiraadha. Eertira hedduu daangaa Oromiyaa seenee egaa mootummaan Eertiraa yeroo jedhamu biyya of dandeessee lola kana uummata Oromoo irratti kan gaggeessaa jirtuu fi uummanni Oromoo akka miira isaa murteeffatee bilisummaa isaa mirkaneeffachuuf dachee ganama waan kennee irraa akka hin jiraanneefidha. Qolleessa mootummaa Eertiraa fi humna addaa naannoo Amaaraatiin dhimmaa jiraa jechuudha uummanni Oromoo. Guyyaa lama dura gara ba'a Oromiyaatti bilbilee gaafadheera. Poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhan kun gara lixaatti fe'amaa jiraatuun dhugaadhaa jedhan. Maaliif olii hin dirmattanii Oromoon akka ganna lamaan sadan darbanii miti ganna lamaan sadan darban keessaa warra Oromoon bilisoomeera qabsoon bilisummaa Oromoon injifannoon xumurameera jedhee Oromoo moossetu Oromoon akka olii hin dirmanne taasisee mootummaan kunis Oromoo lixaa fi kibbaarratti xiyyeeffatee obbaase har'a akka sana miti maaf olii hin dirmanne yeroon jedhu ammatti gara lixaatti ta'u wallootti dirmachuu fi haalli isaa hin mijatu ammoo kan gochuu dandeenyu qabsoon dirmannaa fi caasaa mootummaadha ba'a Oromiyaa keessa jiru ciruudha tarkaanfii barbaachisaa fudhatuudha jedhan. Mee kanatti dabalataan attamitti Oromoon olii dirmatuuf ol bira dhaabbatuu danda'a jettan akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti? Gara kiyya qeerroo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru bakka tokko qofaa miti lixa Oromiyaa qofaa miti walloo qofaa miti hoggaan sanyummaa ilmaan Oromoo irratti adeemsifamaa jiru mootummaa Oromiyaa irratti akka dimokiraatawaa raawwatamaa jira addatti immoo uummata Oromoo walloo irratti akka duudhaa sanyummaa adeemsifamaa jira. Yeroo ammaa kana egaa haalli walloo keessa jiru nama yaadisa uummata keenya irratti duudhaa sanyummaadha. Banameetii jira uummatni walloo lola liyyuu aayilii naannoo Amaaraatti baneeni mootummaa guutuutti waraana guddaa keessummeessaadhaa jira lubbuu hedduu badaa jira. Isa kana keessatti birmannaan uummanni Oromoo olii fi gochaa jiru baay'ee laafaadha. Yakki kun kan inni gaggeeffamaa jiru akka sabaatti uummata Oromoo walloo irratti adeemaa jira. Egaa kaayyoon akeekii lola kana uummata walloo irratti qofaa kan aggaamame osoo hin taane Oromoo walloo cabsuudhaani. Siyaasuudhaanii Oromoota godinaalee biraa keessa jiran cabsuu wanna xiyyeeffatamee adeemaa jirudha. Kana keessatti uummanni Oromoo wanni inni gochuudhaa qabu waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiruudhaanii isaa jabeeffatu. Biyya daangaa cabsee dhufe kana siree tokko duraa godhachuudhaa qabaa. Dhannoo isaa jabeeffachuudhaa qabaa. Waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiruudhaanii biyya daangaa cabsee qe'ee abbaa isaa murtisaa jiru godhachuutu irra jiraataa jedha. Bisa harka duwwaa bisa dhalluu gaa barbaada qabu. Sagara keessatti wanni qabne diina meeshaa gahunyaafitti dhadeemuu fi faaraa tumsamee uffata keenya irratti waraana guddaa bakka deebisuudhaa hin danda'u wanta taasisuu kanaaf gamni keenya eegara. Hoogganni isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu roomsuu ilmaan isaa hidhachiisuudhaan qofadha kan inni lola daangaa gamaaf gamana itti baname kana ofirraa ittisuudhaa danda'u. Kanaaf iyyuu manni keenya waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan lola daangaa darbee uummata walloo irratti baname uummata lixa Oromiyaa irratti kallattii garaagaraatti waraanni Eertiraa waraanni humna addaa naannoo Amaaraa waraanni mootummaa biyyaa uummata Oromoo irratti banee tokko ofirraa adeemsee mootummaa impaayera Itoophiyaan addunyaa afaan ta'uudhaan suuraa bilisummaa ilmaan Oromoo irratti raawwatanii jiru. Suuraaf tokko waraana isaa jabeessuu danda'aa haala kamiin roobsuu jabeessuu hin danda'ama kan jedhuu fi diasporaan Oromoo kan irratti yaaduudhaa qabaa qormi isaanii waraanni kana maallaqa barbaachisaa meeshaa ammayyaa barbaachisaa deemuu meeshaa ammayyaan gabbiyaanitti hidhatee uummata keenya buqqisaaraa jira lolaatii jira boombii ammayyaatiin uummata keenya haleelaatii jira. Kanaaf iyyuu waraana bilisummaa Oromoo waraana daangaa darbee uummata keenya irratti lola guddaa banee jiru kana uummata Oromoo irraa deebisuudhaa fi irroomsamuu qabaa. Irroomsamuudhaa fi waraana kana dinagdeetu barbaachisaa lammiileen Oromoo biyya alaa jira waraana kana dhaloota uummata isaarraa roorroo ittisuudhaa fi dandeenyuu beekan meeshaa ammayyaatiin jabeessuu jira diasporaan Oromoodhaa
lammiileen Oromoo biyya keessa jiran abbootiin qabeenyaa dinagdeedhaan waraana kana jabeessuu irra jiraataa rasaasa irra jiraataa meeshaa ammayyaa biyya alaatti itti galchuu irra jiraataa kanaan alatti biyyoonni Oromoo biyya ambaa keessa jiranii biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an waliin dippiloomaasii uumanii meeshaadhaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu roobsuutu irra jiraataa rakkoo Oromoo addunyaatti miidiyaadhaan beeksisuu irra jiraataa miidiyaan egaa akkuma beekamu meeshaa yeroo tokkotti addunyaa fi uummata kee biratti geessuudha. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo galmeessaa jirullee miidiyaaleen Oromoo kanaan dura yakka diinummaa adda addaa maqaa Oromootti maxxansanii waraana kana farrajaa turan illee isaanii maqaalee kan barbaadu miidiyaan kunneen waraana bilisummaa Oromoo muufachuudhaaf irra jiraata. Waraanni kun uummata jira. Uummata kanaaf sagalee ta'uu irra jiraata. Waraana kanaaf sagalee ta'uu irra jiraata. Yaada jedhu qabaa miidiyaan meeshaa guddaadha. Gosa jaarraa walakkaa gabrummaa isa bubbulee aduu kana gammachuu guddachuudha. Miidiyaan baay'ee guddaadha. Haala kanaan uummanni Oromoo akka waraana kana jabeessuudhaan akka inni danda'amaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuun dirqamaa fi murteessaadha. Yoo Oromoo kana gochuudhaa baate jaarraa tokko walakkaa kan nurra bubbulee mootummaa guutuutti banuu gaarii